Ashamaa akkam jirtan nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu hordoftoota fi kabajamtoota YouTube chaanaalii kootii warri taatan nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu isiniin jedha akkam jirtu hundi keessaniyyuu nagaa fayyaadha anirree nagaa fayyaa kootii isinirree baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jedha ayyee kabajamtoota kiyyaa warroonni haara taatan anaa dhufu isiniin jedha. warroonni haara taatan subscribe naaf godhaadha warroonni immoo subscribe naaf gootan hedduu isin galateeffadha like gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha hayyee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa har'a jechuudha waan ajaa'iba isiniif fidee dhufee jira inni reemmaayidaa hundi keessaniyyuu itti gammaddanii hunda keessaniyyuu isif fayyadaa yaadni kun jechuudha na barumsa ajaa'ibaati barumsi kiyyaarraa jechuudha kana isiniif fidee dhufe faayidaalee gaa'ilaati jechuudha. Gaa'illi faayidaa nuu qabamoo miidhaa qaba kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Inna gaa'ila akkuma hundi keenya beeknu gaa'ila faayidaa guddaa qaba gaa'ila dhaabbachuuni. Inna faayidaa inni nuuf kennu keessaa torba isinitti hima jechuudha. Maal akka ta'an torba isinitti hima na waliin turaadha tokkoon isaa jechuudha. Inna akkuma beekamu namoonni baay'ee namu tokko jechuudha gaa'ila hin sodaatu. Gaa'ila yoo dhaabbatan akka waan baqqaa namni tokko gaa'ila dhaabbachuu akka mana hidhaatti fa'aa warri lakkaa'u jira jechuudha. Innaa kun garuu dogoggora guddaadha. Sababni isaa gaa'ila dhaabbachuun mana hidhaa galuu miti. Gaa'ila dhaabbachuun nama hin gaddisiisu jechuudha. Yoo gaa'ila dhaabbatte itti gammadda malee ittiin gadditu hin miidhamtu faayidaa irraa argatta malee jechuudha. Kanaaf faayidaa qaba gaa'ila dhaabbachuun isiniin jedha faayidaa isaa keessaa immoo gurguddaa kan ta'an torba isiniif hima na waliin akka turtan asumaan isin affeera ayyee tokkoffaa irratti kan argannu jechuudha yeroo gaa'ila dhaabbanne kan argannu amaloota badoo ta'anii fi araadaa garaagaraa nama irraa ittisa jechuudha. Yeroo gaa'ila dhaabbattan amala gaarii qabaattu amala badaa qabdan duraanitirree hin dhiistu jechuudha. Gaa'ila keessatti amaloota gaarii isin akka amala gaarii horattan isin godha jechuudha gaa'ila yeroo dhaabbattan akkasumallee namoonni araadaa adda addaa qaban suusii adda addaa jechuudha warroonni akka farsoo dhugan araqee dhugan akkasumallee jimaafaa qaaman jechuudha suusii adda addaa warri qaban sijaararree warri xuuxa jechuudha yeroo gaa'ila dhaabbatan suusii kana hin qabaatan jechuudha. Kanaaf suusii kana irraa bilisa isin godha jechuudha gaa'ila keessa yeroo galtanitti. Innaa suusii kamiyyuu akka fayyadamne jechuun bakka fayyadamtan jechuudha yeroo gaa'ila keessa galtan. Innaa kanarraa bilisa isin godha tokkoffaa irratti kan argannu isa kanaadha. Lammaffaa irratti immoo kan argannu carraa dhibee yookiin haleellaa sammuu istirookiin qabamuu ni hir'isa. Innaa warroonni dhibee sammuutiin qabamanirra jechuudha ni hir'ata jechuudha yeroo gaa'ila qabaatan. Gaa'ila yeroo qabaatan nama akkanaa dhibeen akkasiisuun hin qabu jechuudha. Kanaaf lammaffaa irratti isa kana sadaffaa irratti immoo namoonni gaa'ila keessa jiran yookiin turan carraa dhibee sammuu barmootan mukaa yookiin dhibba'uu yaaddoo qabamuu isaanii ni hir'ata. Yoo qabamanis dafanii dandamatu jechuudha. Yoo dhibee kana irra yoo qabaman dafanii dhibee kanarraa dandamatu jechuudha. Dhibeerran namoonni gaa'ila keessa jiran jechuudha. Sadaffaa irratti afuraffaa irratti immoo umurii ni dheeratu. Keessattuu dhiirri fuudhee kan hin fuune caalaa umurii akka dheeratu kan qorannoon agarsiisu jechuudha. Dhiirri fuudhe kan fuune caalaa umurii dheeraa jiraata jechuudha. Umurii isin dheerasa dubartis akkasuma dhiiras umurii dheeraa jiraata jechuudha warroonni fuutan warroonni heerumtan umurii dheeraa jiraattu. Okay, shanaffaa irratti immoo kan argannu yeroo gaa'ila dhaabbanne namoonni gaa'ila keessa jiran dafanii yaala baqaqsanii yaaluu irraa ni dandamatu jechuudha. Namoonni gaa'ila keessa jiran dafanii yaala baqaqsanii yaaluu irraa ni dandamatu. Ja'affaa irratti immoo hirriba gaarafu yeroo gaa'ila keessa jiran jechuudha. Hirriba gaarafu, hirriba qulqulluu, hirriba bareedaa rafu jechuudha.
namoonni gaa'ilan dhaabbanne galuu hirribarree hirriba gaa hirrafanii jedhe jechuudha qorannoon akka agarsiisutti. Kanaaf hirriba gaara fuudhaaf hirriba bareedaa rafuudhaaf hundi keessanii akka bultee dhaabbattan isin jedha. Torbaffaa irratti mooyyuu carraan dhibee haleellaa onneetiin qabamuu isaanii ni hir'ata. Carraa dhibee haleellaa onneetiin qabamuu isaanii ni hir'ata jechuudha warroonni gaa'ila dhaabbatan. Innaa torbaffaan jechuudha isa kana. Innaa akkasumarri jechuudha kana malees qarshii qusachuudhaaf hariiroon nama wajjin qaban bal'isuuf balaa fi yakka hir'isuu irratti illee gahee ni qaba jechuudha. Innaa hiikoo fi dhimma jireenyaa illee namaaf kenna gaa'illi jechuudha. Kanaaf gaa'illi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Gaa'ila dhaabbachuun akka xiqqaatti yookiin akka laayyeetti ilaaluun qabdanii, sababni isaa gaa'illi faayidaa hedduu qaba jechuudha. Akkasumallee yeroo gaa'ila dhaabbattan ilmaan irree horattanii, ilmaan boruuf isiniif ta'u, ilmaan maqaa keessanii yaamamu, ilmaan gaafa isin umuriidhaan deemtan kan isin deeggaru, kan isin waliin jiraatu, isin waliin jireenya keessan qooddatu argattu jechuudha. Kanaaf gaa'illi faayidaa hedduu qaba. Kanaaf hunda keenyaafuu Waaqayyoon gaa'ila bareedaa, gaa'ila eebbifamaa nuuf haa kennu. Warroota mooyyuu gaa'ila dhaabbataniifis mooyyuu umurii dheeraa waliin akka jiraatan abdii qabna. Umurii dheeraa waliin akka jiraatan warroonni ol fuudhe, warroonni ol fuudhin mooyyuu warroonni fuudhuudhaaf karoora qabaatan, warroonni heerumuudhaaf karoora qabaatan Rabbiin isiniif haa milkeessu isiniin jedha. Hayyee kabajamtoota kiyyaa. Kanaaf faayidaa gaa'ilaa waliin ilaallee jirra. Faayidaa kana hunda qaba gaa'ila yeroo dhaabbanne. Kanaaf gaa'ila dhaabbachuun faayidaa malee miidhaa hin qabu. Warroonni sodaattan, warroonni gaa'ilatti galuudhaaf sodaattan yookiin dhibbattan, gaa'ilatti galuun akka waan tokkootitti isinitti ulfaate mooyyuu gaa'illi dhaabbachuun faayidaa irraa argatta malee miidhaa hin qabu jechuudha. Kanaaf barumsi kiyya haaraa isa kana fakkaata. Kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa, viidiyoon kun yoo isinitti tole mooyyuu laayik naa godhaadha. Na jajjabeessadha. Yeroo biraatiin irree barumsa biraatiin isinii fidee dhufa. Kanaaf barumsi kiyya haaraa isa kana fakkaata. Waan na waliin turtaniif immoo hedduu isin galateeffadha isiniin jedha. Warroonni haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Warroonni mooyyuu sabiskiraayibii naaf gootan irree galatoomadha. Marti keessaniyyuu hedduu isin galateeffadha. Warroonni na bukkee dhaabbattanii haga ammatti na jajjabeessaa turtan, warroonni jabaadhu jettanii ta'u na jajjabeessaa turtan hedduu isin galateeffadha. Hedduu isin jaaladha isiniin jedha. Hiriyootawwan koo warroonni anis isin beeku, warroonni isinis na beektan jechuudha. Baay'ee isin galateeffadha hundi keessanii. Warroonni na hin beekne irree jechuudha. Laayik naa gochaa jirtanii, koomentii naa gochaa jirtanii. Kanaaf galata guddaa isinirraa qaba. Galata guddaa narraa qabdu. Nanaaf galatoomadha isiniin jedha. Inna barumsi kiyya haaraa isa kana isiniin jedha. Akka isinitti tolu mooyyuu abdiin qaba isiniin jedha hordoftoota kiyya. Inna nagaa fayyaa naaf turaadha. Yeroo biraa walitti deebina viidiyoo biraatiin ammasitti nagaa fayyaa isiniif hawwa. Galatoomaa isiniin jedha asirratti xumura. Bye bye. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Okay. Keessa qabna beekila jabeeffate jaalala ajajeetu maseelala ajaa'iba jaalala. Halkan irribana kaasa irra fuuta'uuna dhawwee didee gara kun raasa. Akkamiin akkam ta'u akkamiin of keessa baasa. Akkamiin akkam godhee akkamiin of keessa baasa.
jiraachuuf sirraa fagaadhu.